السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يوم توتا في دعوتات كنافتو في ترجمة سرينجا أرأ برانك جابك وديت في برانك كريس ماليو جتك مواجرة مجاتوكو رياكيا مواجرة ما سرت برانك تلقو في ديما برانك كريس ماليو تون كسرنولو هذا ركيات كلي الجلا والأمنية نينجرا سنة مناباته دايما فرتة مناباته وبرت اللي بالبلان ورد اللي بيرندوف نيجي أني وباش بيرندوف تيجاني ورد نيجي رموك كمولي دالوتا أمنية بالبلا nama dhumaatitti na waliin turaa isiniin jedha like share subscribe gochuudhaan na jabeessa isiniin jedha chaanaalli kun haarawaa hamma dhumaatitti na waliin tura amma ni bilbilaa fi hello السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقام كم؟ والله الحمد لله نقام كويس. كم تجرتها؟ والله الحمد لله كقاري لا كم تجرتها أنا غير ما الفكرت. دلقان؟ والله الحمد لله أنا سوى رأيي أنا قام برد لي ونجر أنا قام عليه والله عرفت بيتها عارف الليسي بالبلاي قروا تليفون الرانكاستو كلي قرقنا بيتها ميرا ما أني واي برانكي دينغ دلني تكورتي والله برانكي سنة كمست قديستا جت شرط والله سوا بس نرى كلي قرقلا دايما اللي فرتة من أباتي جرتي من أباتي ورت اللي بالبلاد تنين ترى قروا ور اللي نقرأ نفني نانجر أني ويتا ساني الجورا بيرن نكيو دفت سنو بيرن دفتي وايش بيرن دفتي شو بربادت جتون ani dura warra bira laite reetini ni telefoonni warra illee naasiyanu ide beeyta dura guyyaa kanarratti naasiyanii innaan gaafannaan nu bira dhufne naan jedhan arreefo jechuun ala beetumaan namallee gaggaafadhee namni hin argine naan jedhanii warri isallee itti bilbilee jennaan hin argine naan jedhanii amma reef ol deebi'ee mana jire maal akkam godharee hin argine kaa jechuun boorratti illee bilbilee jennaan warris akkuma isin jedhu dura telefoonni dide haga bareeti warra argadhe jennaan inni jechuun sila akkam godharee ani amma mana jirtu baran galgala wallolleeti manaa ba'ee ani mana bayeeti galgala jechuun ijoollee riyyaa bira deeme achi ture yoo ani halkan keessa gara sa'a sadii galu mana hin jirtu maal rafee bule maal dirree maaltu na qaba deematini bule malee jechuun ganda ijoollee ta'e nama bira dhaqee gaafadhee innaan nutti hin dhufne naan jedhani achirraa immoo ka warraatitti bilbilee innaan warri immoo isaan fagaatan irraa hin beektaa bilbilaan ganama jechuun hin deemalla jennaan inni makiina illee argachuu hin dandeenye achi booda guyyaa kanarratti telefoon isaanii naaseenee argadhee jennaan nutti hin dhufne nu bira hin dhufne naan jedhani kanaaf yoo si bira dhufte si gaafadhe bara. Ani kaa jechuun Magorun da baya bo. Erga warra biraan dhufee jechuun naani bira laaytu injiroo si bira dhuftee dheetti kaa eessa deemte dharee amma yaa'u. Mataan da dhukkubee akkamiin godharee maal wanni godhu maaltu jira mi'aan eessu qaree ammame akkam godhu.
Branki irratti dalage beektaa branki dheengadda irratti guyyaa lama kana duratti dalage irratti dalage yennaan inni dhukkubsatte beekte sababa sanirraa kaatee akkamitti branki akkanaa kanatti daraayidaa ka jettu achirraa jechuun dheengadda dubbattee yennaan ani ittiin dubbannee jalaa callisee kalee galgala immoo itti deebitee osii naasofte maal kanumaasaa ooltaa dheen achumarratti wallolle sababa sanirraa akka kaate ani immoo jechuun manaa baatillee anillee biraa bahee jira manaa baatee ani numaa yaadne yookaan yoo an deebu mana hin jirtu baateetiin hin jirti. Maal way daa'ima maal way bira taa'ee si eegan maal godhaa si eegama. Wallabbii duraan maa wayituun jalqaba jechuun yookaan illee waluma dhabnaa garuu ka manaa baateetiin hin deemtu hin argine. Maal godhara jechuun yoo inni gaafadha ka warra illee dhufne jedhanii garuu nama ibaa bira sima bira dhufte dheetiniin atillee nan dho'isin itti natti himi si bira dhufte malee gadi baasillee gara deemtu hin jiru. Kanaafuu an amma eessoo qaree aboo akkamiin godha? Yaa? Atamma jechuun gabaabumatti na biraan dhufnee jechaa jirta ka gabaabumatti natti mika si biraan dhufneemi? Bar warrallee gaafadhee jira bar jechuun bilbila qofallee osoo hin taane edaayyuu halkan naannoo san dhaqee ijoollee gaafachisee jira beekta ijoollee manatti ergee gaafachisee jira ijoolleen akkuma nama isaan dubbisu ol seenutti ol seentee laaltee jettee hin dhufne jechuun hin argine nuun jette amma guyyaa kana irratti illee itti deebise. Akkamiin godharee waysi lafa seena moo sila samii seena maal godhatu? Yoom taayareen sila akkamiin godhe naan jette yoom taa'e soqaatiin hin jiraa hundoo sittillee ka bilbile kan akkam godha warrallee ka dhaqeedha haga bariitti kanallee bilbilaan dubbisee naan inni jechuun hin dhufne nu biraan dhufne nullee asiin hin barbaannaa yoo jechuun adaadaa isii bira yookiin immoo eessuma bira kadhaitu taatee naan jedhan hayyee barbaadati yookiin immoo telefoona isaaniitu naa ergaa jedhee telefoona gammaa naan ergine. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya hiriyaa kiyya gubbarraan warri dalagaa abbaan dalagaa jechuudha itti bilbileettiniin irraa baheetiniin jira akkasii biraankii irra dalagee biraankii ajaa'ibaatti dhiifama gara keessattiin gaafadha amma inni irraa baheetiniin jira waan ta'eef kallattiidhaan itti bilbilanii akkasiin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya ani haadha warra kiyyaatti illee waliin dhabne akka nama haadha warra kiyyaatiin wal dhabee tapha godheetiniin irratti biraankii dalagee anis illee jechuun wal dhabeettiin jiru biraankii irra dalaguu fi akkasii isin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya chaanaalli kun chaanaala haarawaa na jajjabeessaa isin jedha share like subscribe gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isin jedha warri afaan kana dubbattan saba ibaati miti jechuun warra afaan kana dubbatu kan dalagaatiin jiru illee afaan kennani akkasii isin jedha walaa guddifni walaa jajjabeessinu isin jedha share like subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isin jedha amma viidiyoo ibaati walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.